Pirimeer Liigiin Ingilaand guyyaa dheengaddaa xumuramee kan inni jiru. Pirimeer Liigiin Ingilaand bara kana galii guddaa kilabootaaf argamsiisuun Atileetiksii gabaasee jira. Akka gabaasa kanaatti waldaan Pirimeer Liigii Ingilaand bara kana kilabootaaf paawundii biliyoona 3 ol hiree kan inni jiru yoo ta'u, bara darbe biliyoona 2.8 kan hiramee ture. Haaluma kanaan kilabni Arsenaal galii guddaa argachuudhaan sadarkaa duraa qabateera. Galii paawundii miliyoona 200tti siqus argatee jira. Galiin Arsenaal kanaan Liiverpuul bara darbe argate paawundii miliyoona 23 kan caaludha. Arsenaal paawundii miliyoona 100 fi miliyoona 98 argachuudhaan sadarkaa tokkoffaa yoo qabatu, Maanchister Siitiin paawundii miliyoona 100 fi miliyoona 92.5 argachuudhaan sadarkaa lammaffaarraa kan inni jiru. Gama biraatiin Maanchister Yuunaayitid paawundii miliyoona 100 fi miliyoona 91.5 sadarkaa sadaffaa, Aston Villaan paawundii miliyoona 100 fi miliyoona 82.6 sadarkaa afuraffaarra jira. Liiverpuul paawundii miliyoona 100 fi miliyoona 81.8 argachuudhaan sadarkaa saglaffaa kan inni irra jiru. Galiin kun tamsaasawwan televezyiinii kallattiidhaan tamsa'an akkasumas kan inni irraa argamudha. Kanas bifa wal fakkaatuun kan argamu. Chaampiyoonaan Laaligaa Ispeen Baarseloonaan paawundii miliyoona 46 kan inni argate. Gama biraatiin Barnileen liigii Pirimeer Liigii irraa gadi bu'e paawundii miliyoona 50dha kan inni argate. Kun garaagarummaa Pirimeer Liigii Ingilaandii fi akkasumas liigota biroo jidduu jiru kan inni agarsiisudha. Gama odeeffannoo biraatti yoo dabarru Pirimeer Liigiin Ingiliz jijjiirraa taphattoota ganna kanaa 2026 fi kan ji'a ammajjii bara 2027 dhufu guyyoota murtaa'an ifatti sagantaa isaa beekamee jira. Haaluma kanaan foddaan jijjiirraa kun ganna 2026 gaafa wiixataa waxabajjii 7 2026 kan banamu yoo ta'u, gaafa kibxataa hagayya 28 2026 halkan keessaa sa'aatii 4tti kan cufamu ta'a. Gama biraatiin foddaan jijjiirraa ammajjii bara 2027 ammoo jimaata guraandhala tokko 2027 kan inni banamu, akkasumas wiixata fulbaana tokko 2027 halkan sa'aatii 4tti kan inni cufamudha. Gama odeeffannoo gaggabaabootti yoo dabarru Tottenham Hotspur dogongora isaarraa barachuu qaba jechuudhaan leenjisaan kilabichaa Rooberto Di Zerbiin dubbatanii jiru. Tottenham bara dorgommii 2025-26 qormaata hamaa keessaadha kan inni ture. Kilabni duraan Pirimeer Liigii Ingilaand keessatti morkataa cimaa ta'uudhaan beekamu bara kana keessummaa ta'uun waan hunda itti jabaate hanga daqiiqaa dhumaatti falmachuun ala liigicha keessa turuu amanaa hin turre. Haa ta'uutii leenjisaa kilabichaa Rooberto Di Zerbiin amma waan hunda darbee Tottenham liigicha keessa turuu mirkaneeffateera. Dubbiin amma immoo mara dogongora isaa kanarraa barachuun malee kana hin qabu ergaa jedhu dabarsanii jiru. Leenjistoota hedduu jijjiiree hanga daqiiqaa dhumaatti cichoominaan hojjetee baraaramuun isaa kan mirkaneeffate Tottenham dubbii waggoota 49 dura beeku deebi'ee isa qabachuuf kan ture xiinxallameera. Carraan liigicha keessa gara shaampiyoonshiippitti gadi bu'uu isa mudachuuf ture taphataa jijjiirraa yeroo darbeetiin Baayern Muunik irraa kilabichatti makame Jaao Paaliniyaan daqiiqaa 43 irratti galchii lakkoofsiisee kan oole Tottenham Hotspur akka yaada leenjisaa kilabichaa Rooberto Di Zerbiitti kana booddee taateen akkanaa muudamni hamaan kilabicha keessa ture itti deebi'uu hin qabu jechuudhaan dubbataniiru. Ammoo kan akka hin deebineef cimanii hojjechuu akka barbaadan kan ibseen Rooberto Di Zerbiin barri wal dorgommii 2026-27 Tottenhamiif bara boqonnaa haaraa akka ta'u amantaa qabaachuus gamanumaan ibsanii jiru. Barana waggaa guutuu qormaata keessa turuu cinatti ollaan isaanii Arsenaal chaampiyoona ta'uu fi kilabni isaanii zoonii balawaa keessa bubbuluun guyyaa dhumaatiif baraaramuu kan qormaata lama isaaniitti ta'e deeggartoonni Tottenham xumuruu Pirimeer Liigii Ingilaand bara 2025-26tti hafuura dheeraa baafachuun ol jedhanii deemuuf carraa argachuu isaanii akka chaampiyoonummaatti kan qabameefii jiru. Gama odeeffannoo biraatiin Cheelsiin bara dhufu garee sodaachisaa ta'uu danda'a jechuudhaan taphataa Maanchister Yuunaayitid duraanii Waayne Maarkirooniin dubbatee jira. Taphataan gameessi Maanchister Yuunaayitid duraanii Waayne Maarkirooniin Cheelsiin bara dorgommii dhuftu garee waancaaf morkatu ta'uu danda'a jedheera. Cheelsiin erga bara 1995-96 yeroo sadaffaaf sadarkaa 10ffaa fi isaa gadiin xumuree jira. Bara 2016-17 yeroo waancaa Pirimeer Liigii Ingilaand injifatan bara dorgommii isa dura ture sadarkaa 10ffaadhaan kan isaan xumuran. Waayne Maarkirooniin leenjisa haaraa kana qacare Cheelsii bara dorgommii dhuftu Jaavi Alonsoo faana garee sodaachisaa ta'uu danda'as jedheera. Kanaaf ammoo akka sababaatti kan inni eere torbaanitti taphata tokko qofa akka taasisuu isaanii fi gara fuulduraatti leenjisaa cimaa ta'a jedhee kan inni yaadu Alonsoo qacaruu isaaniiti. Cheelsiin sagantaa taphaa walitti dhiyoo ta'an dhabuu fi shaakala irratti yeroo dheeraa wal faana waan dabarsaniif kun isaaniif gaarii ta'uu isaanis dubbateera. Odeeffannoo kana kan nu biraan gahe BBC Ispoortiidha. Odeeffannoo biraatiin Pep Guardiolaan maal akka isaan gaabbisiisu dubbatanii jiru. Leenjisaan Manchester City Pep Guardiolaan
Sitii waliin kan adda ba'an Pep Guardiolaan wanti tokko yeroo hunda gaafii natti ta'a jechuudhaan gaabbii tokko akka qaban dubbataniiru. Pep yaada isaanii itti fufuun Joo Haartii nafaana hojjechuudhaaf carraa hin kenneef ture. Inni karra eegaa gaarii ture jechuudhaan Haartii kilabicha akka gadhiisu taasisuu isaaniitti gaabbuu dubbataniiru. Pep Guardiolaan yeroo ammaa mana isaanii magaalaa Manchester jiru keessaa fe'ataniiti kan isaan deemaa jiranii akkasumas bara kana kilabicha wajjin tapha xumuraa isaanii Aston Villaadhaan dirree isaanii Itaad irratti mo'atamuun isaanii kan yaadatamudha. Odeeffannoo kana Sky Sportitu gabaase. Gama biraatiin Tottenham Marco Sensi fudhachuuf jedha odeeffannoon bahe. Tottenham erga kufaatii jalaa baraarame jijjiirraa ganna kanaan taphataa sarara ittisaa Bournemouth Marco Sensi bilisaan fudhachuuf qarqara irra gahuutu himamee jira. Sensiin kontiraata kilaba isaa waliin qabu kan xumure yoo ta'u gara kilaba kamiyyuu imaluu ni danda'a. Tottenham taphataa kana waliin sadarkaa afaanii waliigaltee irra gahuu isaanii fi kontiraata waggaa 4 dhiyeessuufis akka jedhamee Morettoon gabaasee jira. Odeeffannoo biraatiin leenjistoota dargaggeeyyii Serie A Ixaalii keessatti argaman keessaa Cesc Fabregasii fi Cristian Chivuun bara milkii dabarsanii jiru. Chivuun garee isaa Inter Milan waliin waancaa 2 milkeeffatee jira. Innis waancaa liigii Itaaliyaa yookiin Serie A fi Coppa Itaaliyaa yoo ta'u, leenjisaan Como Fabregas immoo kilaba isaa sadarkaa 4ffaa qabatee akka xumuru gahee isaa baatee jira. Kanaanis Comoon seenaa isaa keessatti yeroo jalqabaaf waltajjii Awurooppaa Champions League Awurooppaa irratti ni hirmaata. Biraatiin leenjisaan Spain Luis de la Fontaine taphattoota Madrid waancaa addunyaaf osoo hin filatin hafanii jiru. Spain taphattoota waancaa addunyaa fudhattee imaltuu yommuu beeksistu gareen biyyaalessaa Spain yeroo jalqabaa taphattoota Real Madrid alaa gara waltajjii kanaatti imaluuf jira jedhamee jira. Taateen kunis seenaa Spain keessatti yeroo jalqabaatiif kan inni ta'e jedhamee jira. Waancaa addunyaa jalqabuuf guyyoota 17 qofatu isa hafa. De la Fontaine taphattoota garee isaanii bakka bu'an filatanii jiru. Karra eegaa Unai Simon, David Raya fi Joao Garcia yoo filatan taphattoota sarara ittisaa Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo, Paco Barsi, Aymeric Laporte, Marc Public, Eric Garcia, Marcos Llorente fi Pedro Porro itti filatanii jiru. Akkasumas sarara jidduu isaanii irratti Pedri Barcelona irraa, Fabian Ruiz, Martin Zubimendi, Gavi, Rodrigo, Alexis Baena, Michael Moreno yoo filatan sarara fuulduraa irratti Michael Oyarzabal, Dani Olmo, Nico Williams, Yeremy Pino, Ferran Torres, Bojan Iglesias, Victor Munoz fi taphataa sarara fuulduraa umrii 18 Barcelona Lamine Yamal filachuu danda'anii jiru. Taphattoota Barcelona taphattoota 8 kan isaan filatan. Odeeffannoo biraatiin taphataan sarara fuulduraa Atletico Madrid Julian Alvarez kilaba isaa waliigaltee haaraa mallatteessuuf karoora akka hin qabne dubbatee jira. Turtii isaa irratti gaafatamuu kan deebii kenne leenjisaan isaa Diego Simeone waa'ee turtii isaa irratti anan gaafatinaa isuma gaafadha jechuudhaan dubbateera. Itti dabaluunis inni murtii isaa dabarsee jira jechuun kan dubbate Simeone taphataan kun kilaboota garaagaraan barbaadamaa jira kan jiru yoo ta'u isaan keessaa immoo kilaba Spain Barcelona akkasumas kan Faransaay PSG akkasumas kilaboota Premier League'dhaanis barbaadamaa jira jechuudhaan Fabrizio Romano balballoomsee jira. Odeeffannoo biraatiin Dean Huijsen waancaa addunyaatiin ala ta'ee jira. Taphataan sarara ittisaa Real Madrid Dean Huijsen filannoo waancaa addunyaa garee biyyaalessa Spain ala ta'ee jira. Neezerlaandisitti kan dhalate Huijsen waancaa bara 2024 taasifame waamicha bara 2024 taasifameefiin lammummaa isaa Neezerlaand irraa gara Spainitti kan jijjiirate yoo ta'u taphataa garee biyyaalessaa Spain ture. Bara kana immoo filannoo leenjisaa garee biyyaalessaa Spain De La Fontaine ala ta'ee jira. Taphataan kun ammaan dura Bournemouth keessatti gahumsa inni agarsiiseen gara Madrid imaluun isaa kan yaadatamu yoo ta'u milkii waancaa malee bara dorgommii kana xumuree jira. Odeeffannoo koo xumuraatiin Gennaro Gattuso gara hojii leenjisummaatti deebi'uuf jedhamee jira. Leenjisaan garee biyyaalessa Itaalii kan ture Gattusoon erga hojii leenjisummaa isaa dhiisee booda amma hoogganaa kilaba Laaziyoo ta'uudhaaf jedhamee jira. Gattusoon kanaan dura Naapoolii fi garee biyyaalessa Itaalii kan leenjise yoo ta'u amma immoo garee Laaziyootti imaluuf qarqara irra gahuu isaa gabaafamee jira. Waliigaltee kun kan mirkanaa'e yoo ta'e Gattusoon turtii ji'oota muraasa booda gara hojii isaatti ni deebi'a. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoo ispoortii ganama kanaaf qabadhee dhufe kana fakkaatu ture. Odeeffannoo waaree boodaatiin kan walitti deebinu ta'a. Ammasitti turtii gaarii.